gada jalqabuu fi tokkoffaa gadaani waan lafuma hayee namni tokko tolfachuu fedhee tolfatuuni waan uumamaati. Uumam kana immoo kuusisii jalqabuu fi qaraa dhalgudee dilmee namaa irraa jalqabna. Waan aadaa irraatti ilmummaan namaatu akkumman barumsa amma dhalattee ilmeen mana barumsaa seentana waan gadaa barachuu fi qaraa dabballummaan jalqaba. Mucaan kunini dabballee gaaf dabballee jenna kana ijoollee xixiqqoo ammata guduruutan jechuudha. Ballee kee dabree gammee ta'a. Gammee kee dabree kuusi ta'a. Kuus kee dabree doorii ta'a. Amma gaafa doorii ta'a kana yaa warri kun amma gada ta'uu fi yaa'ii isaanii kopha godha. Booranii harka baasee akka bulchiisaa yookaan kaabinee akkasitti hin filatu gada. Amma fakkeenya guyyaa boruu amma baalli kura jaarsoo irraa fuudhu kunini gada yoo jalqabee jennee laf keen. 72 isa jechuudha. Gada 71 ta dabart keessa warri isaanii akaakuun, abaaboon, abbaan akkasuma deemaa dhufe. Akkasuma deemaa dhufe. Isaan laafinni qabaatan, jabeenni qabaatan, wanni kun waan miliqaatiin warrumaa kennamte jechuudha. Warri immoo isin irra mulqamtu nama gaaf gada isa kan keessatti uummata Booranaa miidhe. Nama yookaan gochama namirraa dubbiyamtuu nama mafti qabaa, maftiin tiyyaa, natti abbaa gadaatii, naanalaatti namni wana tolchi jiruu jedhee uummata Booranaa kan aadaatti dhufee wa tolche kanirra fuudha Booranii. Kunini gada isaan miidhee jedhanii akkasitti irra fuudhan malee yookaan ammoo irra fuudhanii namni biin dabarsan. Laafa taatullee yoo gadaan isa kaayoo qabaat akaakuu isaatti namaan bulchaa ture, abaaboo isaan namaan tulchaa ture, abuxxuroo isaan namaan bulchaa ture, abbaa isaan namaan bulchaa ture. Kunini gadaa eegalu godee shanan jechuun godeessi shanan kunini warri kunini paartiin tuni shanani paartii gortuuni hin gorsan. Achi keessaa ka goru namichi nama miidhe. Kanatti mafti qabadee nami caqasuu didee oma fedhuu fi ta'e duriyyuu ni miidhe ilmi isaan ta'e. Yookaan eegi immoo abbaan miidhamsu hin qabne ilmumaatti itti dabran. Haa filatan ka harka baasanii gochi isaa Booraan keessaa gos 17 gochi isaa dhuftee ati yoo jaba taate nam kana aadaa yaasuun tinaadara ayyuu naa tolcha jabaa akkanaati qaroo akkanaati Booraan hin danda'a gosuufii hin danda'a laafaan dubbataa bal'aan dubbataa caphaan dubbataa deegaa buusaa gonoofaa hin dubbataa araayeen baddeen dubbataa jedhanii kaatiin ga'ee isaa dhooftuufi ayyuu sun gochi dhooftee dhuftee warri suniin kadhattu warra gadaa sun yaa suniin kadhattee namni kun yoo gadaa ebaluu tanaatti ergama kanaan nu darame as keessa bu'aa qabaa jedhanii akkasitti ayyuu kadhatan malee warra gadaa kan takka tana nu beekaa nu fuudhaa galati nu fuudhaa jedhan galati kun amma namni abbaan dabre mucaatti afaan ure mucaa kiyyallee akka inni akka isaan gadaa ta'u adobee kanuu galati nu fuudhaa jedhan yasii fuunee waaqi sii fuudhinnaa Booranii yasii fuudhin jedhe waaqi sii fuudhinnaa waan waaqi tolchi namni akka isin jiruun ure waaqi sii fuudhinnaa bakka jedhanii eegi waaqi si kaa'innaa iyyuu waaqi si kaa'innaan yaa argatte bakka waaqi si kadhate yaa'i kun galmi jaarrata deebi'ee galma kanirraatti waan aadaan tolchitu unnuqqo aadaan sila galma kanaa tolchitu dhawaa dhibaayyuu aadaan kun tolfat warrilleen tolfata deeme gargooroo gad dhufam baalli dhufe walirra fuudhe jechuudha. Akka isaan qaramanamni namni gorsa deemu yuubota gaaf abbaa isaa guyyaa abbaan isaa gada ta'e waliin godaanan ka guyyaa sunuu abbaa waliin horee abbaa isaa jechuudha. Gaafas warri akkati beektuun sitti warri ayyuu gada ebelu adila gada ebelu garba gada ebelu jedhanii warri kunanna warri gaafas abbaa isaa waliin godaan ka abbaa isaa jala godaan gargaartuu gartee waan abbaa isaa kana amma gooroo tana waliin obbaasan warra akkana kan gorsaan isaa kan
umbi fuula akkasii fuudhuu qabdaa baalli tan fuula akkasii fuudhuu qabdaa arda akkasii fuudhuu qabdaa akaakuu kee durii artii fuudhee abbee artii fuudhee jedhanii jaarrotii argaa dhageettii kuniin ka gargaarsa abbaa kireefu siin jedhe gaafa abbaan isaanii gadda ta'e adulaa abbaan amma hojja ta'eetiin jedhe bakka warri kunini warri waliin godaan ka aadaa beeku warri sunti muca kan gorsa jechuudha. Adeemsi kunini adeemsi jajjaba adeemsi maaf jajjaba seet guyyaan kun xumura namichi kaalleen gada ganne saddeetuu mataan bulche ofirra dabarsachu sulxaan kaalleen guyyaanni sulxaan fudhatu. Guyya kanaatti Booranni waan kan nagaan kennee walitti ulfinnaan jaalaltii walii kennee jaarsii namni qabu beekaan namni qabu mangistiin namni qabu cuftiin dhufe guyyaa sun walii kenna. Yohaani abba gadaa jechuun waan jajjabduu harka namaa qabu maftii jajjabduu qabu jechuudha. Pirezidaantii Oromoo jechuudha bakka akkuma shimalli sun bulchu kana abba gadaa inni asii gabaabsin malee pirezidaantii uummata kana jechuudha. Guyyaa dabarsana inni dallanee fanam dhoowwatamu ulfinni fi kan beekee ulfinni obboleessuu fi kennee ka jedhu namni guddaan achi dhufa jaarsii dhufe warri immoo akkaataan isaan itti kennani nam gabaabaatti arge malee nami cuftii hin arge jechuudha. Fulatti kennanii jira halkan kennan halkan baanii warri albul hin argani lamaanuu lachuu fardi fi fudhatee alaabbaa akka isaan itti walitti kennani nam tokkoof lama akka bukkuu akka adulaa isaanii akkana hayyaa keessa fudhatanii jaarsi argaa dhageettii waan kan beeku qaraa galgala diriirse isaan ala godhanii barraaq walirra fuudhanii galanii namni cuftii hin argu jechuudha. Yaada namni cuftii hin argu isaanumaa walirraa argu. Ifin ta'uu nadabri gadaa diriiraa ta'ii gadaa quufaa ta'ii bokkaa buuse waan gadaan ta'e gadaa quufaa taatu jabeennaan nadabri quufaan nadabri kaayoon nadabri nageennaan nadabri wanni warri walii eebbistan. Kuriin aadaa qalamin jira ka baalli kaalleen fuudhee meeddicha aadaa keeyyata kaalleen meeddicha ama meeddichi uumamaa ka aadaa ka gooroo fixachaa meeddicha korma aadaa kormiyoo dullacha aadaa ta'a korma taate waan guyyaa yaa xumuradhee jedhu guyyaa sun isaan maan jedhanii garunfeet godaanii jedhan wallagirra dhuftee shawarra dhuftee karrayyuurra dhuftee maalirra dhuftee gadaa fuula booranaa tan geettee sangaa walitti qalattee aadaa walirra barattee mucaan diqqaan Oromoo ka dhufu aadaa gadaa sun faana deemee irra qorate akka Oromoon tokko seenaa qoratte Oromoo tokko tolchuu qabdi. Aadaa dhaloota suniin Oromoo wala bulchuu qabdi. Jabaa fi gulguluu qabdi. Beekaa fi wagaafachuu qabdi. Waan jedhamaa Oromoon maraataallee abbaatti hidhataa. Fakkeenyaa Oromoon yoo tokko maraateetiin ta'eetiin waan hin taane ta'ee nu bira deeme maraataan sun leenjii nu barbaachisa qabachuu qabdi. Ebel maraata inni gadhiisuu qabu. Qabannee maraata keenyaan mukaatti hidhachuu qabu. Waan inni barbaadu gaafachuu qabu. Maali rakkoon tantennee rakkoo isaa sun yoo dhageenyu waan nu fuura fataatu waan nu balleessa fataatu wanni adeemtu waan Oromoo balleessaatii taa'e jennee walii galaan dhowwachuu malee. Yoo ebeliillee tan jedhee gadhiifne muka tokko kophaa ejji ta'anaa. Kana ta'uu dinnee wal qabannee beekaa keenya gulaa bulluu jaba keenya waa gulbulluuti jaarsi keenya waa gaafannuuti walaa waa gaafannuuti tokkataa nuuti waan jedhaa dhaamadhaa.